icciitii namoota gosa sadiitti hin himin. Tokko dubaratti hin himin. Icciitii yeroo hin eegamnetti waan haasa'uu danda'anii fi namoota arganittis immoo gaafa aaranii jiran waan dubbataniif icciitii kee dubaratti hin himin. 2. Icciitii kee hiriyyaa keetti hin himin. Hiriyyaan kee har'aa boruu diina kee ta'uu waan danda'uuf icciitii kee bakkee si jalaa guuta waan ta'eef icciitii kee hiriyyaa dhattee har'a kan wal jaallattu wajjin hin himin. 3. Icciitii kee soobduutti hin himin. Jalqabumayyuu soobduun icciitii qabachuu waan hin dandeenyee fi nama hundumatti si odeessuu ni danda'a jechuudha. Akkuma sitti oduu fidee sobuu sirraas immoo fuudhee namoota hedduutti soba fakkeessee himuu waan danda'uuf icciitiin namoota gosa sadii kanatti hin himamu. 1 dubartiitti, 2 hiriyyaatti, 3 soobduutti hin himamu.